Daldala jaalalaa anarratti jalqabe. Ani maqaan koo Eejiin jedhama. Kanin dhaladhee guddadhee godina Arsii Lixaa Shaashamannee keessatti yeroo ta'u barnoota koos hanga kutaa 10tti achumatti xumure. Waggaa tokkoof kolleejjii teeknikaa fi ogummaa kompiitaraan ergan baradhee booda maatiin kiyyaa gara biyya hambaatti bahi malee waan naan jedhaniif biyya alaa deemeen hojii hojjechuu jalqabe. Xalayaa kana kanan isiniif barreesseef kana duratti dargaggeessi anaan jaallatu Keedii jedhamu tokko wal jaallannee hariiroo waliif uumnee haa ta'uutii garuu ergan mana hidhaa seenee walirraa waan adda baaneef maaliif akka ta'e ani isiniif deebisuu kooti. Xalayaanni naaf barreessi keessaa parsantii 100 keessaa 30 qofa dhimma itti nuti walirraa adda baane dubbata. Rabbi dhugaa na biras jiru waanta arguuf dhuguma inni mana hidhaa seenee jennaan dhiisuu baachuu koo isinitti muufan dhufe. Gurbaa dargaggeessaa Keedii jedhamu kanaatiin karaa toora sooshaal miidiyaa wal barre. Jalqaba kan isa arge sana suuraa isaa akkuma toora sooshaal miidiyaatiin argeen dhuguma gurbaa bareedaa jedheen dinqisiifadheen miiseejiidhaan karaa keessaan barreesseefi karaa toora miiseenjarii yeruma sana naaf bilbilee anis irraa kaaseen waliin taphachuu eegalle. Jalqaba irratti maqaa kiyya jalliseetti mus haa ta'uutii garuu booddee irratti maqaan koo eenyu akka ta'e isuma dhugaa isaanitti hime. Innis maqaa isaa sirrii natti himee anaa dhufuu yaa dhiiga koo jedhee natti dubbate. Anis maaliif dhiiga koo naan jettaa jedheen yeroon isan gaafadhu hiriyoonni koo naannoo tokkotti dhalanne as biyya hambaa keessa jiraatan baay'een isaanii shamarran naannoo keessanii waan fuudhaniif anis kanaaf anaa dhufuu yaa dhiiga koo jedheen si keessummeessee jechuun naaf deebise. Guyyaa lammaffaa irrattis naaf bilbilee lakkoofsa bilbilaa keenaaf ergii jechuun yeroo na gaafatu anis lakkiin ta'uu booddee immoo na arrabsuu fi jedheen deebiseefi haa ta'uutii garuu innis deebisee lakkii yaa obboleettii koo ani maraatuudhaayii nama fayyaa kanan arrabsuu maaloo naaf ergii jechuun yeroo na gaafatu anis lakkoofsa bilbilaa koo nan kenneefi. Lakkoofsa koos erga qabatee booda karaa waatsaappii nagaa na gaafatee erga hiriyyummaan na fudhatee booda lakkoofsumaan kallachi bilbilee shafoo koo akkam nagaa jirtaa jechuun nagaa na gaafate. Jechi shafoo jedhamu kuni qoosaaf hiriyoonni wal jaallatan akka itti walitti qoosan hin beekun ture. Anis yoomimmoo miila koo argee shafoo naan jedhe jechuun battaluma naheen bilbila koo irratti cufadhe. Booddee irrattis karaa keessaa naaf barreessuun shafoo koo kanan siin jedheetiif bilbila narratti cufatte moo jedhee yeroo na gaafatu eeyyeen maaliif na arrabsitee nama ati ijaan argitee hin beekne maaliif shafoo jettee arrabsitaa jechuun isan gaafadhe. Haa ta'uutii garuu jechi shafoo koo jedhu hiriyoonni qoosaadhaaf nagaa yeroo wal gaafatan kan itti fayyadaman ta'uu jalqaba inni yeroo natti himu dabalataan immoo hiriyoota koo gara biraallee yeroon gaafadhu jechi kun jecha arrabaa akka hin taane natti himani. Egaan yeroo kanarraatii kaasee anaaf dargaggeessi kun yeroodhaa gara yerootti waliin haasa'uu fi yaadota adda addaas waliin qooduu itti fufne. Hiriyoota isaa garaagaraas iftoominaan erga wal na barsiisee booda haala qoosaa ta'een gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee koochoo jaalalaa isaa jala na galchee na hammachuufis yeroo dheeraan isatti kan hin fudhanne ture. Anis tole jedheefiin hiriyoo maatiin waliin taanee amma garuu akka ani isatti heerumuu hin barbaanne waadaas walii gallee jaalala fufne. Inni garuu ana malee shamarran hedduu waan haasofsiisuuf dhimma waa'ee wal fuudhuu keenya irratti yeroo dheeraa naaf kennuu hin dandeenye. Ammuma natti heerumtu malee jechuunis guyyaatii gara guyyaatti na dhiphisuun baatii 7 booddee anis tole jedhee fi niikaan anaaf isa gidduutti nuuf ta'e. Halaala teenyes bultii ijaarranne. Jaalalli keenyi akkuma jirutti osoo jiruu yeroo baay'ee buuna. Afaan walii wanta wal eeggannuuf dafnees walitti araaramna. Osuma akkanitti waliin jiraachaa jirru guyyaa tokko na rukutee adda koo keessa baay'ee na hiitesse. Anis adda kiyya daawwitii yookiin immoo of ilaaleetiin yeroon of ilaalu baay'ee natti dhaga'ame. Ani nama zaarii hin qabne seeteeyii kan akkana na rukuttee namiitu jedheen maraadheen mana gadhiisee ba'ee fi jaarsa araaraaf ana bira dhufanillee bira darbee dideen gara hojii koo deeme. Otuu afaaniin waliin dubbisiinis shufeera waliin ta'ee shaanxaa koo bakka hojiitti naa buusee na biraa deeme. Booddees itti bilbileen niikaa koo naaf kennii kanaan booddee si waliin jiraachuu hin barbaadu jedheetan isa gaafadhe. Haa
ta'uutii garuu afaan isaatiin yeroo hundaa tole naan jedha malee gochaadhaan garuu natti argisiisuu dide. Fedhii guutuudhaanis walitti deebina jechuun anaan hin gaafatu. Sababiin isaa immoo otoo ana waliin hiriyyummaan jalqabeen dura dubartii jaallatee haa ta'uutii garuu isheen isan barbaanne tokko waliin guyyaa anarraa gargar ba'eerraa kaasee ana waliin ta'ee haadha manaa koo dhiiseera jechuun icciitii koo fi kan isaa hunda itti mee ishee waliin ta'uuf kadhachuu jalqabe. Anatu hin beeknee fi malee otoo na waliin jiru iyyuu anaatiin dhoksee ishee waliin taphachaati ture. Anis mucaan kun eenyu akka taate gaafadheen ergan bira gahee booda karaa toora feesbuukii nagaa jedhee ishee gaafadheen suuraa abbaa manaa koo kanaatti erguun mucaa kana ni beektaayii jechuun isheen gaafadhe. Mucaan kunis eeyyee nan beekaa ati haadha manaasaa miti inni naaf maraatus ani garuu isan barbaadu abbaa manaa kee narraa qabadhu jettee naaf deebiste. Ahaa akka na'ee dubbiin jaalala na biraa kan laamsheesse si biraa otoo maraachaa jiruutii jedheen garaa kootti qabadheen guyyaa kanarraa kaasee mucaa kana waliinis lakkoofsa wal jijjiirree amalasaa haalasaa ishee gaafachuun eegale. Dubaayin dhufaa viizaa naaf ergi jedhee na gaafachaa jira. Ani immoo haadha manaa kee akkam godhuu fi jedheen yeroon isaan gaafadhu qalbiin koo amma si bira waan jiruuf ishee hiikeen si waliin jiraadha jechuudhaan abbaan kee na dararaa jiras jettee dabalataan icciitii isaa gara biraa natti himte. Sagaleenis barreeffamaanis wanta waliin dubbatan anarraa gargar ba'uu akka fedhu tokko lamaan mucayyoo kanarraa walitti hin qabadhe. Haa ta'uutii garuu kana na gooteetta jedheen isattis hin dubbanne. Jaarsi si'a lammaffaa yoo deebi'u wantan argee isatti hin dubbatiin hafeef garaa makoo keessatti dhiifama godheefiin walitti araaramnee ammas waliin jiraachuu eegalle. Erga walitti araaramnee boodas anis gara dalagaa kootti innis gara dalagaa isaatti bobba'ee hojii keenyatti fufne. Dalagaan isaa kun iddoo sharaan islaamaan eeyyamnee fi haraama taatedha. Bakka dhalaa fi dhiirri wallaaqu dhugaatii fi dhugduun garaagaraa bakka itti wal ga'udha. Bakka sanaatii bahii hojii gara biraa barbaaddadhu jedheenis yeroo hedduu isa kadhadheera. Inni kana na didee jennaan anaa fi hojii sana keessaa tokkoo keenya filadhu jedheen filannoon kenneefi. Haa ta'uutii garuu walitti araaramnee baatii tokko booddee mucaa dhalootaan naannoo walloo taate maqaan ishee GA jedhamu tokko waliin harka ishee qabatee suuraa ka'anii piroofaayilii isaa godhateera. Ishee fi hiriyaa isheettis akka anaan adda baanetti hime. Hiriyoonni intalaa garuu na beekuu dhabanis inni akka haadha manaa qabu gaafatanii bira gahaniiru. Anaanis karaa hundumaa bilookki na godhee mucaa kana waliin ji'a 4 guutuu ishururuu erga wal jedhanii booda ishee waliinis walitti bu'uun ana ishee garraamiitti yeroo bilbilatu anis akkuma bilbila jalaa kaaseen niikaa naaf buusuuf naaf bilbilteeyii jedheensa gaafadhe. Haa ta'uutii garuu inni lakkii ani du'a koo taatu iyyuu niikaa si harkaa buusuun barbaadu si malee addunyaa kanarratti jiraachuu hin danda'u jedheenaaf deebise. Anis raajiidhuma dhakaa jaalalli si biratti fincaanuma ta'eeyyii akka barbaadde bakka barbaaddetti ganamaaf galgala cooftu jedheen deebisee fi irra deddeebi'ee karaa iimoonatti boo'ee baatii 2 ol na kadhannaan keessi koo gara fuulduraatti guutummaa guutuuttis amanuu baatus jaalalan kaleessan kenneefiitti deebi'uu baadhus tole jedheen ammas deebiseen xaraarame. Osuma haala kanaan araaramnee jireenya keenya duraatti deebi'uu baatii tokko booddee qabamee mana hidhaa seenee. Poolisootaafis riyaala 4,500 kaffalee mana hidhaa sana keessaa bahe. Hiriyoonni isaa yeroo isatti dubbatan intala kana jabeeffadhuu qabadhu nama gaariidha amala kee baay'ee siif dandeesseetti jedhanii yeroo isatti dubbatan yoo ani ishee waliin bultii yaarradhe gommaa konkolaataaf naa godhu jedhee isaan biratti kakata. Akkanumallee anaan otoo mari'atiin qarshii koo riyaala saawudii 7,000 bakkiitti na jalaa balleesseera. Onnee koo na cabsee wanta hedduun rakkoorra na buuseera. Ammas haala kanaan mana hidhaa keessaa hiikamee dalagaa akkuma jalqabeen baatii tokko booddee hidhamee baatiin yaatti murteeffame. Innis baatii tokko qofa hidhamee gara biyyaatti deebi'ee gale. Akkuma gara biyyaatti galeenis maatii koo fi maatii kee deemee dubbisii jedheen yeroon isaan gaafadhu gara maatiitti deebi'uu didee magaala mana kireeffatee shamarra tokko waliin akka jiraachaa jiru hiriyoonni isaa arganii. Baatii muraasas biyya erga ture booda mucaa kanas dhiisee gara biyya hambaa dhufee ammas anaan na rakkisuu isaatti fufeera. Jaalalli fincaan waan hin taaneef har'a garuu anis onnee kootti jabeeffadheen dhiifama si'a 9 kanan gochaafii ture. Har'a garuu si'a 99 natti bu'us onneen koosaaf
dhagaa hin jijjiiramne natti taateetti. Jaalalaan sagaagaluu rabbi isinaa oolchu. Niikaa koollee hanga har'aatti na dhowwateera. Hedduu akkuma isa jaalladhe hedduu deebiseen isa jibbe. Isarraa adda ba'uu kootu na aarsa toon taane ijoollummaa kootiin itti dabalamuu kootu na aarsa. Har'as taanaan rabbi daandii gara biraa naafaa kennu jedheen kadhadha malee isatti xaraaramuuf fedhii isaa ta'u yaada tokkollee of keessaa hin qabu. Ana obboleettii keessan eejii abbaa manaa koo duraa kan turte keediitiif ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Jaalalli eenyumaafuu fincaan miti. Yoo yaashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi ato'echaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka sanarraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko qabu. Obboleettii keenya karaa kee kan jiru yookiin gama keetiin mudannoo jirnuuf erguu keetiif guddaa galatoomii siin jechuun barbaada. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 kanaan booddee obboleessi keenya tokko maqaansaa Keedii jedhamu kana dura akkuma dubbiseen jaalalleen koo ani mana hidhaa seenee jennaan garaanatti jabaattee jechuun ergaa hunduma keenya gaddisiise nuuf barreessee ture. Har'a immoo obboleettiin keenya kun dhageessee lakkii dhugaan na bira jiru kana miti ana maddii immoo kan jiru isa kanadha. Kanaan booddees itti deebi'uun barbaadu nuun jettee wanta keessa ishee jiru nuuf ibsiteetti. Yaada keessan obboloota keenya lamaaniif akka kennitan isaan immoo mataa mataa isaaniitti kan garaa isaan deeffatan akka deeggartaniini kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaatti nuuf fetoon jedhiin na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boreen ga'ulitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.